Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan nagaa naaf jirtanii fayyaa keessanii uummanni Oromoo bahaadhiyaa kaabaa kibbaa akka jirtan bakkuma jirtanitti nageenyi kiyya ka'oon irraa madde isin haadha qabu isiniin jedha. Waan baay'ee tokko nama kolfisiisu ammallee mootiyyuu yaada guddaa uummata Oromootiif tahe bilchiginaa yeroo ammaa kana harree hattee qaltee foon isaa ekspoortii gochuu eegaltee bubbultee jirti jechuudha. Guyyaatti yoo xiqqaatti harreewota 300 ol qaltee ekspoortii gochuun foon isaa foon harree gara chaayinaatti ergaa jirti jechuudha. Kun immoo tuyyuu maalirraa akka ka'e jechuudha. Dippiloomaasii biyyattii kakufee Ekonomii biyyattii ka kuftisan qoqqobbii Ameerikaan biyya san irra keette kufuu irraa ka'e jechuudha. Biyyi sun kufuu isii irraa baraaruuf yookaan immoo tiyyuu paartii isaanii kana kufaatii irraa wanta ittiin paarlaamota isaanii ministeerota isaanii ka'uuf wal shuman kana damoosa waan itti walii kafalan waan hin qabneef harroota ummata jalaa hatuun kaan immoo tiyyuu gatii rakkasaatiin bituun foon harree kana ummata Oromoo biratti amantii kamuu biratti foon harree ummanni keenya hin nyaatu. Ummanni keenya foon harree hin nyaatu. Waan kana ta'eef oppiidiyoon yookaan immoo tiyyuu bilchiginnaan jechuudha yeroo ammaa kana wanna qabattu waan dhabdeef wanna ittiin ekspoortii gootee importii fi waan isin biyya alaa ergitee biyya alaa irrallee isaan keessan waan hin jirre jechuudha. Kallattii biraa waan dhabaniif chaayinaa waliin hariiroo foon harree gurguruu fi walirraa bituu uumattee jirti jechuudha. Kanaafuu uummanni Oromoo harroota isaallee eeggachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Oppiidiyootti illee gurguruun harree keessan harree keessan yoo duutellee waraabessi haa nyaatu malee oppiidiyootti gurgurtanii dhiiga ilmaan keessanii akka ittiin hin dhangalaafne jenna. Maaliifi yeroo ammaa kana diinagdeen mootummaan kun harkaa qabu hin jiru ka bira. Yoo foon harree kana karaa gama Keeniyaa kana walii galteen xiqqaa tokko hin jira gama narraan fuudhanii ala geessanii akkasitti ekspoortii gara chaayinaa kana godhanii uummanni chaayinaa waan mara waan nyaata waan ta'eef garas geessanii akkasitti gurguru. Foon kun gurguramee damoosa oppiidiyoon ittiin argatti jechuudha. Akkasii gama biraatiin immoo tiyyuu milishaan uummata keessa deemee uummata keenya miidhaa guddaa irraan gayaa jira. Uummanni immoo tiyyuu warra qorata bahee uummata keessa taa'ee eegas immoo tiyyuu deemee uummata keenya cinqaa jiru ofirraa dhoorguun ofirraa buqqisuun ofirraa dhahuun uummata keenya irra jirti malee abadan gargaarsa biraa hin barbaachisu jechuudha. Basaastota akkasumatti jechuudha. Basaastota uummata keenya keessa ta'eetiin uummata keenya basaastulleen of keessa saaxiluun uummata keenya gubbaa jirti malee wanna biraatiin uummanni keenya warra isa basaasun beeka. Uummanni keenya basaasaa kamuu hin beeka. Kamtu basaasaa akka ta'e uummanni wallaaleetiin takka hin beeka. Qeerroon Oromollee eenyu basaasaa akka ta'e hin beeka. Garuu sodaan keessa waan jirtuuf ol baasaniitiin himuu sodaatan. Kanaafiyyuu basaasaa yoo ufii keessanii ol baasuu kan dadhabdan taate poostii godhaatii miseejjiidhaan ergaa uummanni namni biraa isiniif ol haa baasu jechuudha. Ebalus basaasaa ta'uu isaa daayirektii miidiyaa irratti isiniif gabaafna jechuudha. Basaasaa ganda kamuu haa ta'u godina kamuu haa ta'u aanaa kamuu haa ta'u hin sodaatina. Basaasaa kamuu keessa basaasaa of keessa akkasumas immoo tiyyuu warra dhiitee kufaa yookaan immoo tiyyuu milishaa ammaan tana oppiidiyoon waraanni guddaan oppiidiyoon amma harkaan qabdu isaanii jechuudha. Warra akkasiisanillee of keessa baasaa ofirraa dhorkaan dhaamsa kennaa asumaan jechuudha.
muudamni haaressi aangoo erga qabatee ji'a odoo hin gahin jechuudha. Uummata Oromoo fixuu eegale. Garamitti deemaa jira? Garamitti deema? Garri inni itti deemu uummata Oromoo harkaa fi harma muraa aanolee fi calaan qoosan duguuggaa sanyii uummata Oromoo irratti geggeeffamaa ture san deebisuudha jechuudha. Garri inni itti deemu garri biraan jiru. Qabsoon uummata Oromoo yoo akkuma laafatte kanatti itti fufte duguuggaan sanyii aanolee fi calanqoo uummata Oromoo irratti deebi'u abadan hin shakkina. Shakkiin hin jiru. Shakkiin hin jiru. Mootummaan kun umurii dheereffatee ka turu taanaan akka umurii dheereffatu uummanni Oromoo itti cal'iseetiniin laale taanaan mootummaan kun duguuggaa sanyii uummata Oromoo irratti geggeessu abadan waan tokkollee hin shakkina. Waan tokko shakkiin hin jiru. Kanaafuyyuu mootummaa kana buqqisuu irratti uummanni Oromoo cichee hojjechuu qaba jechuudha. Okay. Amaarri waan jettee dhaadannoo tokko dabarfattee turte. Dhaadannoon isiin dabarfatte kun maal isinitti fakkaata? Uummanni Oromoo Amaara tokko yoo ajjeese jechuudha. Amaarri tokko yoo ajjeese, Amaara tokko yoo uummanni Oromoo ajjeese, nuti immoo tuyyuu Oromoo 100 ajjeefna. Gumuuzis Beenishaangul Gumuuz jechuudha. Beenishaangul Gumuuz Amaara tokko yoo ajjeese nulleen Gumuuzii 100 ajjeefna jedhanii kiniin akkasitti leellisaa jiran jechuudha. Milishoonni isaanii maal irraa tuffii ummata keenya qaban argisiisan jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo nafxanyaaf keessaa baasuun dirqama isaarratti har'aa miti nafxanyaa uummata keenya ajjeesuu eegalte. Barattoota teenya yuunivarsiitii jirtu naannoo isaanii keessatti fixaa turan ka daftara malee waan biraa harkaa hin qabne jechuudha. Qalamaa fi daftara malee ka homaa harkaa hin qabneyyuu ummata keenya barattoota teenyayyuu fixaa turan. Maqaa Islaamaatiin ilaalanii hin dhiifne, maqaa Kiristaanaatiin ilaalanii hin dhiifne, maqaa Oromootiin ilaalanii hin dhiifne ummata keenya Oromummaa isaatiif qofa jechuudha. Oromummaa isaatiif qofa duguuggaa sanyii nurratti raawwataa turte jechuudha nafxanyaan. Ammas duris nurratti raawwataa turte, ammas raawwataa turte jirti. Gara fuula duraatittis umrii yoo dheereffatte in raawwatti jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo oolee buluu hin qabu. Naannoo Oromiyaa keessa ka jirtu ammallee diqaaltonni Oromiyaa keessaa ba'uu qabdu. 100%. Naannoo keenya hin eegina. Naannoo Oromiyaa keessa mootummaa hin jiru. Mootummaan jiru diqaalaa nafxanyaati. Kanaafuyyuu mootiyyuu diqaaltota nafxanyaa Oromiyaa keessa jirtu keessaa baasuuf uummanni Oromoo halkanii guyyaa oolee buluu hin qabu. Rafee buluu hin qabu. Ka akkuma sitti dhiyoo jiruun akkuma sitti kaluu jiruun ofirraa buqqisi. Akkuma mana keessatti kaluu jiruun ofirraa buqqisi. Ganda kee bilisoomsi qeerroo. Maqaa Oromoo balleessaa turanii miti. Maqaan kee lama simbadu. Maaliif? Tokko nurraa yoo ajjeefte 100 sirraa ajjeefna jechuun maqaa balleessuudha. Uummanni Oromoo meeshaadha jechuudha. Meeshaa nu godhan jechuudha. Uummanni Oromoo meeshaa miti. Abbaa biyyummaa ofii agarsiisuu qaba. Abbaa biyyummaa ofii immoo ka agarsiifamu diina of keessaa baasuun malee ushururuuni miti. Yoo diina of keessaa baasuu hin dandeenye mirga abbaa biyyummaa kabachisiifachuu hin dandeenye yoo biyya san bilisoomsineellee. Kanaaf fuulleffannaan uummata Oromoo diinni guddaan eessa akka ta'e beekuu qabda. Akkuma uummata Oromoo qoqqoodanii har'a qoqqoodaniitiin adda addatti fixaa jiran kanatti guyyaa uummanni Oromoo laamshahee harka raratee hafe barnoota irratti deebi'an. Akka isaaniitti jechuudha yeroo ammaa kana uummanni Oromoo afaan Oromoo gateeti
afaan amaaraa barata jechuudha. Maaliif amaarri ammaan tanatti duguugamaa jira. Eenyu duguugaa jira yoo ka jennu taate ammaan tana ufii uf duguugaa jira. Humna isaatii ol tattaafate waan ta'eef jechuudha. Wayyaaniin akka Oromooti miti qabdee lafa jalatti irraa xaragaa jirti. Kanaaf duguugaa achi irratti gaggeeffamaa jiru san gadoo as deebiteetiin naannoo Oromiyaatti irratti baati jechuudha. Uummanni Oromoo mootiyyuu odoo isin hin geenne ofirraa xaragee baasuu qaba. Amma xaragee baasuu qaba. Qabeenya isii walaa qabeenya isii. Qabeenyi isiin Oromiyaa keessatti horateetiin qabdu marti isaatiyyuu qabeenya uummata Oromoo ta'uu qaba. Qabeenya waboo ta'uu qaba. Waboof galii galchuu qaban qabeenya isiin Oromiyaa keessatti ittiin dalagatu. Konkolaataan isiin Oromiyaa keessatti ittiin ooftu Adaamaa keessaa taate Finfinnee keessaa taate konkolaataan bilchiginnaa fi wayyaaniin Oromiyaa keessa ittiin deemtu qabeenya uummata Oromooti. Qabeenya uummata Oromooti. Kanaaf uummanni Oromoo qabsoo laafisuu hin qabu. Tokkummaan ka'ee diina ofirraa qolachuu qaba. Tokkummaan ka'ee waboo wajjin dhaabachuu qaba. Tokkummaan ka'ee Oromiyaa bilisoomsuu qaba. Tokkummaan ka'ee mootummaa isaaf ta'u ijaarachuu qaba. Haga yoomitti OPDO fi naftanyaa nu gabroonfatu. Ofirraa buqqisuu qabna. Ofirraa buqqisuu qaba uummanni Oromoo. Mootummaa isaaf ta'u naannoo irratti jalqaba naannoo irratti bilisummaan fuulleffannaan keenya ka uummata Oromoo jalqaba naannoo Oromiyaa irratti ta'uu qaba jechuudha. Naannoo Oromiyaa bilisoomsuu qabna. Naannoo keenya yoo bilisoomsine mootummaa federaalaa nu barbaannu kanaaf. Naannoo keenya bilisoomsine dura akka naannolee biraatitti. Mootummaa uummata kanaaf falmatu gadi dhaabuun uummata Oromoo irratti dirqama jechuudha. Mootummaa sabaaf sablammii naannoo Oromiyaa keessa jirtuuf dubbatu gadi dhaabuun dirqama uummata Oromooti malee dirqama eenyuutiyyuu miti. Eega naannoo keenya bilisoomsine booda waa'ee biyyattii sanii ka dubbannu. Kanaafuu assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaya naaf jiraadha. YouTube kiyya kanallee channel YouTube kiyya kanatti makamaa subscribe like gochuudhaan maatii kiyya tahaa isiniin jedha. Share like subscribe irraa hin dagatina isiniin jedha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Bakkuma jirtanitti nageenyi kiyya isinirraa isin haadha qabu isiniin jedha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaya naaf ta'a.